wantoota naannoo keenya jiranitti hangam fayyadamne namni tokko bashannanuuf sammuu isaa bashannansiisuuf Turkii dhaqa, Dubaay dhaqa, doolaara meeqa kafale garuu waan naannoo isaatti jirutti bashannanee hin beeku guyyaa tokko. Namni kun Turkis deeme, Dubaayis deeme, doolaara meeqa kafalee deeme garuu sammuu isaa wantoota naannoo isaa jirutti yeroo bashannanne bashannanuu hin danda'u. Inni dhaqa namni dhaqeef dhaqa garuu bashannanuu hin danda'u. Maaliif yeroo jette wantoota naannoo isaatti jirutti bashannanee hin beeku. Wantoota naannoo isaanii jirutti bashannanee yeroo namni dhaqeef namni wantoota naannoo isaa jirutti bashannanee qarshii kafalee Turkis haa ta'u Dubaayis deeme haa bashannanu sammuun isaanii bashannanu. Garuu namni yeroo jalqabaaf wanta naannoo isaatti jirutti hin bashannanne biyya san dhaqeefis bashannanu sammuun isaa bohaarsuu hin danda'u. That is true. Kun waan dhugaati. Sagalee simbirroota naannoo kana jiran agartee biqiloota naannoo kun jiran sammuu namaa hangam akka gammachiisan qarshii tokko osoo hin kafalle uumama naannoo keenya jiranii bashannanuu dandeessa. Kanaaf qarshii tokko malee qabeenya naannoo kee keessa jiru bashannanii bohaaruu dandeessa. Doolaara hedduu kafaltis hin gaafatu. Kanaaf bashannanuu yoo barbaadde wanta naannoo kee keessa jiran daawwadhu, itti bohaari. Simbirroota, mukkeen, gaarreen, laggeen wantoota hedduutu jira kan irratti hojjetame. Sammuu kee bashannansiisuu yeroo barbaadde wantoota kanatti fayyadamu. Kanaaf sammuun ilma namaa waan xiqqootti yeroo bashannane sana booda dhawaatama waan guddaaf yeroo tokko waan fudhatu. Kanaaf jireenyi ilmi namaa waan naannoo isaa keessa jirutti yeroo bashannane waan guddaa biyya guddaa dhaqee bashannanuu hin danda'u. Argitanii simbirroo sagalee simbirroo mukkeen laggeen jiran malee lagni jiru malee iddoo kana wanti dhabame hin jiru. Waan naannoo kee keessa jirutti bashannanee dursa bashannan waan naannoo kee keessa jiru erga bashannantee Dubaay deemta Turkii deemta biyya doolaara kafalee kan jechuu barbaadu dura wanta naannoo kee keessa gammadii bohaarii sana booda gara iddoo biraatti dhaqxa. Sagalee simbirroo qofti mukkeen naannoo keenya jiran kun sammuu keenya bashannansiisuu danda'u. Ilmi namaa bashannanuuf qarshii tokko osoo hin baasin wantoota naannoo isaatti jiran bashannanuu hin danda'amu. Hoteela deemuun barbaachisa. Qarshii tokko gaafatu hoteela deemee qarshii tokko osoo hin baasin sagalee simbirroota kan muuziqaa addunyaarra jiran caalu hin bohaaruu dandeessa. Kanaaf wantoota naannoo kee keenyatti jirutti bashannan ilmi namaa kanatti fayyadamuun dirqama. Namni waan naannoo isaatti jirutti hin fayyadamne waan addunyaarra naannoo faayidaa argatu magariisa. Kun addunyaa keenya itti fayyadamuu qabna. Addunyaan itti fayyadamuu qabna. Addunyaatti fayyadamuu qabna jechuu barbaadu. Kun qophii keenya kan torbaan isin bira ga'u qophii bashannana maalitti bashannanaa jedhudha. Kanaaf bashannanuuf doolaara takka qarshii takka sin gaafa
waan naannoo keetti jiru itti bashannani, itti bohaaru, itti gammadu malee hoteela qarshii tokko osoo hin baasin uumama naannoo kee jiranitti bashannanuu dandeessa. Uumamni naannoo kee kana argitanii kana fakkaata. Kanatti namni gammadee iddoo biraas nama dhaqee kan caalaa gammada. Osoo kanatti hin gammadee namni iddoo isaa humna olii isaa dhaqee gammachuu isatti dhagahamu. Akkam qophiin keenya har'aa qophii bashannana maalitti bashannana kan jedhu ture. Hanga itti bashannantan abdiin qaba. Qophii yeroo biraallee kana caala bareecheen isinii dhiyeessa. Kun kana fakkaata. Bashannanuuf hoteela dhaquun sin barbaachisu. Uumama naannoo kee keessa jiranitti bashannanu. Uumama naannoo kee keessa jiranitti bashannanu. Jechumaa fi argite shimbirroon sagaleen shimbirroota sagaleen maal wantoonni addunyaa kanarratti of bira ilaalle hedduutu jira kan itti fayyadu. Kanaaf har'umarraa jalqabdee itti fayyadamuu qabda. Addunyaan sitti fayyadamuu qabdu. Addunyaatti fayyadamuun dirqama ilma namaati. Ilmi namaa fayyadamuu jechuun kun qophii bashannanaa. Bashannana maalitti bashannanaa jechuun kana fakkaata ture. Sponsor kopi karena bashannana. Sponsor tokko sponsor keenya sponsor qabu. Kanaaf YouTube channel keenya subscribe, like, share qophii bashannana kana fakkaata ture.